الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يا رب الرهبة نقول إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد خبجمتوتا وبولين إسلاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المخلصين الصادقين يا أرحم الراحمين. رب أدبه ناموسه خبجا شرف ربي سبحانه وتعالى نوران فرتين hojii fokkottuu zulmii bakka malee dhaabbachuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala dandahaadhaati irraa nu haa eewaluu jecha gabaabseetuma inshaallah xiqqashoo wal yaadachiisuun bareedaadha jechumaafi wal nasbee fi wal yaadachiisuun bareeda. Sometimes yeroo garii ilmi namaa kuni ni dagata, qalbiin ilma namaa tuni ni dagatti duba, qalbiin ilma namaa tuni ni irraanfatti, qalbiin ilma namaa tuni ni rafti. Ammoo ayata rabbiitiin hadiisa rasuulaatiin alayhi salaatu wasalaam yaadachiisuun barbaachisaa. Waa lamarra dhaabbadheetiin dubbadha. Intala zayitii danfistee namticha rafu jirurratti neeyit sanii fi duba gartee dhiyoo tana sooshaal miidiyaa gubbaa abbaa duba gartee intala isaa gudeede. Na'uuzu billah. Rabbitti maganfanna waan akkanaa. Rabbi nullee haasattabu. Rabbi subhaanahu wa ta'ala waan akkanaa tiraan haa eewalu duba gartee. Yoo rabbi waan akkanaa tiraan nama eewwale malee beekumsa qabaatteef dandeetii qabaatteef takkaa duba gartee sammuun ta'e wal hojjatteefi miti. Dandeetii teenya watakkallee godhuu hin dandeenyu nuti ilmi namaa heelaaqii waan qabnu akka keenyaan bobbaanee galuu hin dandeenyu. Rabbumaanii duba gartee akkuma rabbiitiin bobbaanee galla. Kan duba waan hin fakkaanerraa nama tiisu, haraamirraa nama qabu, bakka malee dhaabbachuurraa, hujii safuun taane hojjechuurraa kan rahmata isaatiin nama eewaluu danda'u rabbuma tokkichaa qofa jechuudha. Sigalee silaa inni nu eewaluu baate, silaa inni nu qaceelchuu baate, silaa inni karaa ofiin fedhurra nu kaayuu baate akkam akka taanu isumaatu beekaa jechuudha. Rabbi nu haa tiisu. Tan duraati obboleetiitii yaa tan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa haadha si godhuudhaan si kabaje. Yaa warreen diin islaam keessatti qooda addaa qabdan shamarran keenya waan hojjannu keessatti rabbiin haa sodaannu duba. Waan hojjannu keessatti rabbiin haa sodaannu. Waan daleedu keessatti rabbi sodaat. Jiruun duniyaa tuni gabaabduudha irraa deemta. Garuu gizee deemtu zulmiin asirraan deemin. Gaafa deemtu badii namaa baadhattee asirraan deemin. Gaafa fuula rabbii dheeyxu haraam baadhattee asirraan deemin. Gaafa fuula rabbii deemtu dilii namni hojjate hunda qomatee irratti baadhattee fuula rabbii akka hin qunnamneen sirraa sodaadha duba gartee obboleetiitii. Akka dubbii dhagahaa jirrutti namticha rafu jiru intalti zayitii danfistee fuutee irratti neeyte. Sababni sirratti fuudhe, sababni osoonii fi duba gartee ati manaa qabuutii intala biraa sirratti barbaade, sababni osoo ati haadha warra isaa taatee jirtu intala biraa sirratti dubbise, sababni osoo ati jaarsa kiyyatti isa beeytuuti inni ta biraa sirratti darrabe. Sababni kana yoo kana taate duba gartee kuni zayitii danfisanii namarratti naquudhatti nama geessaa yoo dhugaan rabbitti kan amannee jirru taate. Shamarran gariin inumaatu kana waan biraa godhanii dawaa dhiiraa sodaaf dubbachuutti hin jiran si yaadachiisuuf dubbachuutti jira malee. Nahnu bi khayr alhamdulillah nuti gaarii jirra khayrii jirra moo isinii yaadachiisu jira. Dawaan dhiiraa kana baga akkas gootee baga hayyi ati obboleessa kee yoo intalti dhalaa takka akkas goote ni jaalattaa? Hinaaffaan waan jiraati. Dhalaan durumarraahuu hinaafti. Ati Aishaan caaltu. Aishaatu bar Khadijatti hinaafe. Ati Aisha caaltaa hin caaltu. Hinaaffaan waan jiraati uumamaan qabdi duba gartee. Garuu hinaaffaan zulmitti nama geessuun qabdu duba. Sigalee hinaaffaan zulmitti nama geessuun qabdu, hinaaffaan jiruu namaa balleessutti si geessuun qabdu. Kanaaf hinaaffaa ta'e wanni dhorkituun sodaa rabbiitiin dhorkuu qabda. Rabbi yaadattee dhorkuu qabda duba.
namtichi osoo jaartii manaa qabu yoo inni gabbahee waan biraa barbaade isaa fi hujii rabbiitii walitti dhiisi rabbiin dhukkee irraa kaasuudhaaf ta'a. Osoo inni si manaa qabu yoo waan biraa alatti barbaade isaa fi rabbii isaa walitti dhiisitu. Tayyib yoo innummaan dandeetii qabaatee niin fuudhaa jee waan shari'aan isan dhorkine waan shari'aan isan daangeessine ati duba gartee isa daangeessu barbaadda. Inumaatu shamarran garii ayata rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessa dubbate silaa haqame hawwanii hubar. Isin rabbi irra beeytanii yeroo garii dhugaa walitti himuun bareedaa duba garte. Isin rabbi irra beeytanii rabbii quraana keessa dubbate rabbii isin uume nuus uumee diidu quraana keessatti wa in khiftum allaa tuqsituu fil yataama fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i mathnaa wa thulaatha wa rubaac وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة إلى آخر الآية. أري سورة نساء سيقول ربي دبت إنو ما تنمني قري آية نكون سري متيجي بر شمرن دبتون دقري بر وان كان نفرق سندوبة آية ربي قرآن خيس دبته fudhachuun dhaba keenu yaachisu gaafa ati ayata rabbii hin fudhadhu jette khafartee jirtaa beek. Ayata rabbiin qur'aana kana keessa dubbate abbaan fedhe waan rabbiin qur'aana kana keessa dubbate abbaan fedhe aqlii isaatiin walirra fidee ta aqlii isaatiin walit deemtu fudhatee tan taane gatu atu'minuuna bibacdi ilkitaabi wa takfuruuna bibacd isinii fi ummata ahlul kitaab kharabbiin sa ayata gari itti amantanii ayata gari itti khafartaniihi rabbiin je'een saniin addan jirtu atis duba garte dhageenye garree bar aktivistii tan duba gartee waan saniin fudhachuu dhaba keenu yaachisu nuti walaakin ammoo beeki yaa obboleetitiyya ayyi shaks abbaan fedhe ayata rabbiin qur'aana 30 keessa dubbate ayata rabbiin qur'aana suuraa 114 keessa dubbate ayata kum jahaa fi 236 kana keessa takkittiisan hin fudhadhuu khaja'u khafree jira amantii islaamaatirraa bahee jira duba garte tana sodaata akka malee dubbanna waan rabbiin qur'aana keessa dubbate feetu sammuu teetiin walit deemti feetu walittiin deemni feetu fedhinnaa lubbuu teetiitiin wal gadhamti feetu waliin gadhamne duba garte fudhachuun dirqama sirratti ta'a maadaama an islaamaa jettee himattuun maadaama rabbitti amaneetiin jira ajaja rabbii jalaniin deemaa jettee fudhattu amantuun dirqama akkana fudhachuu qabda duba garte si galee yoonii fi hin fudhadhuu kan jettu taate san hujii teetii fi tarabbiiti duba garte tana asittiin jalaa ba'a tana asumattiin jalaa bahuu barbaada duba garte si galee namni garii aayini kun akka haqamu barbaada hinaaffaan waan jiraate obboleen rabbii uumamaan nama keessa kaaye hinaaffaan zulmiin nama geessuun qabdu duba kuni zulmiidha kuni wallaahi zulmii ifa bahatee duba garte jiruu namaa balleessu shari'aan teenya zeeta danfistee fuula namaatiin naquu dhiisiiti shamarran yoo dhooytanu bar fuulan dhawinaa jechuu jira bar fuulli iddoo kabajaa qabu bar ati fuula san zeetii danfistee namarran neexaa duba rabbi sodaadhaa duba garte hinaaffaan waan jiraat gizee akkana jennu kana namni dhiiraa hagarii waan akkanaa tanafaa duba gartee fudhatee sheeka sirri jirta atilleen daangaa eeggattee deemuu qabdutu jira yaa nama dhiiraa si galee akkaataa itti fuudhuu dandeessuutu jira yaa nama dhiiraa bultii tana diigii tana facaasii ta biraa jaariin hin jirtu duba garte intala namaa isii dubraa isii fayyaa qabdu isii qulqulluu isii humaan beeyne haadhaa fi abbaa isiitirraa fuutee itti taphattee jiruu isii facaastee zanjiruu biraa wanni akkanaa kun hin jiru heddumminaan sirrittu wanti akkanaa kun biyya arabaa keessatti deema duba garte dhiirti biyya arabaa jirtu gariin isii dhalaa 3 fi 4 fuuteeti tanarraa taa'ee maallaqa nyaata taanirraas taa'ee maallaqa nyaata taanirraas taa'ee maallaqa nyaata tanarraas taa'ee maallaqa nyaata gaafa isiin hin fedhuuti nahii jettee jibbaa fi diija'aan duba garte waan shari'aa keessan jirre duba garte nama kanaan biizinasa jiruutu jira duba garte kunis sirriitti hin jiru si galee nama dhiiraatu haadha warraa nafaqa dhiirti jaartiin ni nafeexi dhiirti gabbaatee haadha warraa nafeexi malee
dhiira teessee dhalaa mana namaa dalee durraa teessee nyaattooti dhiirummaa hin qabdu duba gartee gaafas. Dhiirummaa hin qabdu. Dhiira ta'uu kee wanni itti beeytuuni tana shari'aatu jee duba gartee. Gaafa intala nikaa godhatte. Gaafa intala nikaa godhatte irraa jalqabee isiin haquu nyaachisuu obaasuu fedhinnaa isii guutuufiin waajiba keeti dirqama keeti duba gartee. Garuu dhiirti biyya Arabaa garii rabbi nu haasatta'uu dhalaa 3 fi 4 fuudhee yoo isiin baatitti daleeydee maallaqa wayyaa galchuu baatte inumaatu irra dhaadataa jibbaa naa kannii isinii haa. Jibbaa maalii barbaadda haraam nyaachuu jirtaati. Hay. Yaa akhii rabbi sodaadhu. Shamarran wanni akkanaa kun hundi wanti meeqarra wali qabamee danfisee daangaa rabbii tarkaanfatanii ilaa haddiiseetii nama naquu gaan duba garte. Rabbi sodaadhaa. Zulmittiis waliin geessina. Wal dandeessan wajjiin deemaa. Wal dadhabdanii obboleetiitii yawanni zeetii danfistee fuula nama neexuuf hin jirtu. Deemi hiiki. Tu waan jirtu bar shari'aa keessa. Waan sirraan baatee miti. Namni wal tahee yoo wal jaalatee wal kabajee wajjiin deema wajjiin jiraata. Wannummaan shari'aan hiikaa karaa gooteefu maaliif duba garte. Namni hojii taa'ee wal azzabuu hin qabu. Namni hojii taa'ee jiru walii galleessuu hin qabu. Wal dandeessu wajji deemta. Yoo wal dadhabde immoo obboleetiitii shari'aatu karaa sii godhetu. Gaafa abbaa warra keetii haqa keessarraa irrise. Laal haqa abbaa warraa sirraa irrisu jechuun maal jechuudha? Tun si haa galtu duba. Yoo nafaqaatee dadhabe. Yoo sin nyaachisne. Yoo sin obaasne. Laal. Si galee yoonii fi nafaqaa kee dadhabe. Yoonii fi haqa keessiin gunne haqa gizee jennugaa waan dila tokkotu jala jira waa gadi dubbachuu namatti ulfaata. Hayaatu nama qaba. Qaanyiitu nama qaba. Siif galammoo. Siif gal. Haqa gizee jennu siif gal. Yoo haqa keessii guutuu baate. Si galee haqa gizee jennu mana akkanaa naa biti. Mana akkasii naa biti. Makiinaa naa biti. Waan akkanaatii miti duba garte. Nafaqaa jennaan dandeetii isaatirra deemti. Silattuu gaafatti seentuu wal dandeessanii walii galtanii hubattee dandeetii namticha kanaa hubatteetu itti seentee beete. Zan eegatti seente booda dandeetii isaatii ol gaafachuu miti duba gartee duraanuu beete. Hanga danda'u si jiraachisa. Si nyaachisuu, si obaasuu haqa keessii eenyaan duba. Gaafa inni si nyaachisuu dadhabe, gaafa si obaasuu dadhabe, gaafa haqa keessii eeguu dadhabe, gaafa akhlaaqa isaa keessatti rakkina fide. Nama afaaniin hamtuu darbatu, nama afaaniin jarjaru, gaafa rabbi gabbaruu keessatti rakkina fide, diinaa keessatti rakkoo qabaate hin salaatu, hin soomman, akkuma fedhe laaqqatu, achi deemee farshoo dhuga, waan akkanaa kanarraa gorfamee yoonii fi gorfamuu baate hiikaa barbaadu yeroo fete mirga qabda. Shari'aatu je. Ammoo osoo namni dhiiraa tokko si nyaachisuu, si obaasuu, haqa kee si eegu jiru, akkanumatti fedhinnaan lubbuu teetii si haastee intala hiikaa barbaadde shurufkaa jannataa hin arkitu jedhe nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Intaltummaan feetee haa taatu haqaan alatti tan abbaa warra isiitirraa hiikaa barbaadde shurufkaa jannataa hin arkitu jedhe nabi sallallahu alayhi wasallam. Haqaan alatti jaan ulamaan haqni kun maali ni fassaran. Haqni kuni nyaachisuu, obaasuu, nafaqaasii danda'uu, haqa isii kan siree gubbaa eeguu fi akhlaaqa isaa keessan naamusa qabaachuu, ibaadaa isaa keessatti nama ibaadaa godhu ta'u. Gaafa akhlaaqa gizee jennu nama farshoo dhugu, nama sagaggaalummaa hojjetu, nama afaaniin jecha hamaa jiru gaafate takka. Lammaffaa ibaadaa keessatti nama salaanne, nama soommanne, nama haqa rabbiin eegganne gaafate. Taan nafaqaatee gaafa dadhabe yeroo barbaaddetti sa'a barbaaddetti ni haaqee gaafachuu dandeessa. Osoo haraan bareedaan kun jiru wanni atilleen duba gartee if hammeessitee gurbaa namaa jiru isaa balleessitee diinii nama sanii baadhattee fuula rabbii leexuuf maali? Maal akka tabboleetiitii zeetii danfistetti neeti gurbaan gubate sifaasaa irraa fuute okkee maal jechi booda fedhinnaan lubbuu teetii guutamte. Ati akkamitti duba gartee achiin booda jiraatta? Obboleessa kee intalti takkee akkas goote ni feetaati. Dhugaa dubbadhu obboleetiitii. Obboleessa garaa haadha keetiitii be. Sababa inni haqa jaartii isaa guutuu dadhabeef. Jaartiin isaa yoo fuutee zeetii danfisteetti neeti akkamitti maal akkam gootan talasan. Waa garii beektaa ifirra dhaabanii ilaaluutu barbaachisaa. Nuti nama islaamaati. Islaamni heeraa fi seera qaba.
intalti islaamaa heeraa fi seera qabdi. Akka islaamaa bobbaanii galla malee akka fedhinnaa teenyaatitti bobbaanii galuu hin qabnu. Wayitaan akkana jedhu kana dhiirti rakkoon qabdu jechaan jiru. Rakkoon ni jirti obboleen. Rakkoon akkana manuma abbaa feetee seenii bakka rakkoon hin jirre hin jirtu. Namni tokko namni guutuun hin jiru. Rakkoon qabaan namu rakkoo qabsi galee garuu rakkoo tana walii sabbarree deemuu qabna. Yoo waliif obsuu dadhabne immoo karaa shari'aan goote osoo jiru wanni bishaan danfisuu fi zeetii danfisuu namni gizee rafe du'ee jira. Hirribni obboleessa du'aati. Nama if quban qabne. Sigalee mookam nama rafee jiru nama du'ee jiru jechuu bara. San gubbattee ati zeetii danfistee gizeetneeti akkami ganaansi dandee. أهذا أخلاق الإسلام خوني أخلاق أنت الإسلاماتي ربي ها صدقنو خنران شمرن قرين ما تسري قوتي أكن قلوك أمنا دوائراتي ربي صدقنا يا أخي ربي صدقنا جالل تجراتشوك أبدي خبجان جراتشوك أبدي قاف جاللا في خبجان أمتي واني زيتي ولنيت أني جر والبلس تنيف تكلم نجرتو والهي خاتي الدديمة قرار ربي بش أتيس قربين خيريتك أبو سيفايرو إساس تخيريساك أبدو هاهرو في أبو جيرو تنولر الله فيسا أبوليان جيرو تنولر تلا فيسا أكنتي ولتها إيسي تاني جيرو ولي بوش إيسونتون أكمي أبولين إسلام ما أكنا كنك على تاني أبو ربي صداقنا شمرن كينيا هنقدن دين يتياك أخيسان دوبا تشاجر سريمتي خان بيا رباتا لا سجي في افرتا مالك اميكا هوجتي رفتي خجرانيا سريمتي خون شريعامت ديرتي قباتي نفاقو قب امو يو اسي ولي قلتني جراتان سا ولي قلتي تيسن كيس ننقو دوبا سيقال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا خوني آية ربيتي إنماتو أتنا فيت إفدو إيسي مهري خيت الراهو ربين جزي دبت أبو دوبرتي مهري إيسي خناف ربي جبر مهري إيسي خناف يو إيسي نمو لبو إيسي تنجالتي سي خنيتي بفدو بغرتي غارينيات يو إيسي لبو إيسي تنسجالتي أبا ورخياتا نين بيغا بيا عرباتا نخيسا هجين انجرتو سيداران هجين أنا في الرمي جوتي أبشر هماتي مت أتيس غافر ربي سيمت جيسي ننفيت أما فمو خي خانا نيانا ولي قلتي نيانا ما علي شو ما تكركون نجرتو تايسين وجدتي في الدومي محروم سيتي ولا لكز قروا أمو سيالي يو نمني اتياديتو ما أني جريت جروتا ندبرسو لا سدي إسان الرافودة باريت سانا ديت سغرا ديت وامك أغوتي زن gizeesiin dhufte ati duba gartee itti taphattee qishnaatti gootee gaafeesiin maallaqa gahaa fiduu dadhabde akka feetitti alaa baasuun rabbi sodaadhu yaa akhi haraam nyaachuu jirta wallahi rabbi sodaadhu walii galteen deema garuu immoo ati kana likkitti itti yaaddee kanatti maallaqa nyaadhaa jettee deemuun haadaa haraam dubbii cira dhumte tatti aantu tawaa'ee duba gartee أبا إنت لسه قالوا ما كوبا أهان اللي نجتشو نما ريبا أمو وتكل يقولون دنجينيو ربي نها ستروتان سوتي ربي تهمنا ونسان دوغونغورا شريعان أبا إنت لتي بؤيو أركيتان أجيسا بك أزا ست سنو سيقالي نمني سان إبا ربتي إنت لتي بؤو فتي بينان intalatti abbaa bu'ee sagaggaalummaa hojjetu haddiin isaa ajjeesuma qofasan ibnu baaz akkas jee duba gartee fatwaa kanne an duraan dhaabbat namni dhiiraa kamiyyuu haaqli qabu dura dhaabbat intalti kabajaa qabdi dhalaan kabajaa qabdi dubartiin kabajaa qabdi dubartiin haadha dubartiin obboleetiiteeti dubartiin haadha warra keetiitiin siin jechuu barbaada yoon haqa qunname rabbirraahi يون دوغن غيرس رب نفسياتي شيطان الراي خناف أدرا ربي ها صدانو هنافان دانغا ربي تركان فتشيسون قبدو هنافان حرام نهجتشيسون قبدو هنافان أكبدي هجن نغرون قبدو نسنين جاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لفما بلين إن شاء الله يو غافين جراتي غافتي سنسنيفين ديبسا يوخن كان مو akka islaamatti haa deemnu